an nama kamiyyuu Oromoo ta'ee Amaara ta'ee Tigree ta'ee namoota hojii kana hojjetan yoomillee hin deeggaru. Ila obboleessa ka waan kana hojjettu ati. Ka waan kanaan duroomee jireenya gaarii jiraatuu barbaadaa ka jettu. Kana dhiisiti ka yatiima boochiftu ka rakkataa boochiftu dhiisi. Addunyaa tana guutuu osoo sii kennani abadarra hin jiraattu. Mee ati mallaqa kana buufattee duroomuuf hoo ka yaaddu taate hay'i namaa hagam si gammachiisa. Wanni mallaqa kana si barbaachisuuf mana gaarii ittiin godhatuuf himi. Firaasha gaarii ittiin bitattee irra ciisuuf himi. Algaa gaarii bitattee irra hin ciisuuf himiti. Waan fuuraa keen taane rakkataa akka keetii boochiftee rakkataa yookaan sii gadii boochiftee hirriba akkamtu irratti sii dhufa. Hirriba akkam raftaati. Abadi immoo firaasha kanarrallee ciiftu. Abadi immoo mana kanallee teettu. Si dhiisi. Si mana mukaa ijaaratu kana dhiisi. Warri addunyaa tana bituu danda'uuyyuu duniyaa tana itti dhiisee asirraa deeme. Warri immoo haala kanaan qabsoofnaa jettan immoo qabsoon akkanaa inuma hin jirre rakkataa akka keetii miidhaa. Kuni qabsoon waliin fakkaatu. Har'a saba tokko aggaddee birullee obboleessa kee namni birallee qabata. Kuni qabsoo miti. Ati kan baateef dalagachuuf jireenya kee jijjiiratuuf. Jireenya kee jijjiiratoo barbaadde fuuraa keetiin jijjiiradhu isa. Namni waa hatu yoomillee gammachuu hin qabu. Namni liqeeffatee liqii birrii namaa dhooggatu yoomillee gammachuu hin qabu. Takka jireenya addunyaati irratti adada nama san arguun rifata. Isa lammataati adada duniyaa tana eessaa fide jedhee yaadatuun rifata. Isa sadaffaati gaafa qabrii gasseene rifata. Abadan haqa namaa rabbi namaa dhiisuu abbaan namaa dhiise malee. Kan kanammoo jedhe anaa miti rabbi ol aanetu jedhe. Jara namee gammachuu akkam qabdanii haqana jara namaa mootummaa himattan mootummaan ka isin qabe biyya ofiit irraa isin galchi. Maal isin balleessisinuu kana caala wal miidhaa jirtan.